amantaa makami immoo ani kaza hullu migarmañ garemmaan isin miidiyaa kanarra ijaarattaniitini shee ebelu waa wahii godhe taanaan inni wahyitti itti dhufan dogoggoruu inni ebelu dogoggorira namuma tokko arrabsuu ebelu maa arrabseen arrabsuu ishii ka keessa jiru gaafa keessaa yaa'e ka biraa kam yaamtan isin rabbiin sodaadha ana waliin shayni qabriin bu'u ana waliin shayni qabriin bu'u ani murtii guutoon hanna jedhamee yookiin waan garaagaraatiin amantaarraa inni bahurra wallaahi billaahi osoo rabbi carraanaa godhe ani du'ee inni amantaa kana keessatti akka jiraatu fedhaan ምክንያቱም jahannamii waliin feenu in kadhattanii rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama isa arrabseen arrabsaa nama isa dhayeen dhaha إنما بعثت لأتمم مخارب الأخلاق إن جن رسول صلى الله عليه وسلم إيش إسلام ما أنت سنتوني تام إسلام ما أنت سنتجوساتي تبياتي نمان علماءاتك كمين نما personalityك قلبه نما business دلقتك قلبه تني ما قايس عجاه تمينا هما مجان كن هند دلقتامي يوم هاتي يو جوسك أبا نمني بر رمون أدا قبضمتي جوسك أبا بكك أبا أكتيه همتن أبا hararge galchanii maa hararge dhararaan fuudhin jedhinaani maan gubanne maaliif akkanan goone baayaa darge nabbar migarmanyane osoo gochuu baateetiin ajaa'iba ture siigalee soo amma ammoo deeminurra ati duraanuu achi dhufte rabbiin sodaadhaa ijoolleen islaamaa waan yoo kiyyaati miidiyaa kanarra waan isin barreessita waan rabbi irraa isin gaafatu natti fakkaatu homa rabbiin irraa isin gaafatu natti fakkaatu akki isin haasoftanii fi akki isin godhattanii fi islaamummaan isin qabattan tun isii tamisi isima rasuulli sallallahu alaihi wasallam islaama jechuun nama islaamni afaan isaatii fi harka isarraa najaha bahe jedhu kun hadiisa sahiha moo anatu jedhe akki islaamummaan kee aniin lu'lu'aan yookiin hamzaan yookiin murtiguutoon harka keetiif afaan keetirraa gaafa najaha bahe harka keetiif afaan keetiin ijoollee mucaawan inni jedhaa jiru dhageettanii garuu isin kafareetiniini jahannamaa seenu jedhaa jira bara ustuuta gortual keessi isaa miidhameetiniin akkana jechaa jira hammennummaa isin isa gootaniini jahannam filatee bara addunyaarra taa'eetiniin maaliif jennaan beekumsa sanii osoo gadi fageennaan qabaate ayilim nabbar garuu dhiibbaan keessan fuudhee achi gahe akkanumatti kabiraallee as keessaa yaa'u hedha osoo rabbi platformii tiktokaa kana gubee miidiyaa kanarraa yookiin ana addunyaa tanarraa nagalchean akkaan ani fedhu wallaahi du'a ofittiin kadhatanii ani akkaan ani itti qaree akkasii miti ani ummata baalee bakka bu'eetiin murtu gootoo dhiifama gaafachuu barbaada yoo hammeenummaan kenna dhuguma inni akkas achitti ta'uun ka isa akkas gootu taate ani dhiifama isa gaafatuu barbaada yoo namni wareegamee mucaan kun islaamummaa keessatti hafe hafuu danda'uu qabaata akhlaaqa keenyaan bahuu miti islaamummaan isin qabattanii akkanatti namaa yaamtan karra dhalate keessaa yaasaa kaan akka wanni itti mal isin nama moo rabbitti amantansa mina himaan ka fedhe haa amanu ka fedhe maal isin nama moo rabbitti amantanii yoo ka rabbitti amantan taate obboleeyyan keenya muslima hundumtu wal qixaami nama miidhamee fi ka miidhallee maa biraan dhaaban hunda isaa maaliif harka qabdanii irraan dhorkin wayte namni tokko amantii keessaa baha jedhu maa harka dhoytan jala deemtanii maa koomantiin arrabsitan haadha namaa isintu arrabsa gosa namaa isintu arrabsa abbaa namaa isintu arrabsa anamma waan feete na godhi wallaahi haadha tiyya dhufte taanaan abbaa kiyya dhufte taanaan harkaan danda'u sitti dhufadha bakka ati jirtutti yookaan naddu'a yookaan fiddu'a gaafate haadha abbaa kiyya dhufte akkasuma namni imooshina qaba inde muslimni tokkorra irdiin isaasi sharafni isaa nurratti haraamaami usuliddiinitti namni eega walga'e sharafni isaa nurratti haraama moo haraamaa miti qoy ollaan haqa wallummaa wayinurraa qaba ammanni kiristaana ummata kiristaana du'aa jiru waliin hin qabnu غضوان رسول صلى الله عليه وسلم بيرتك أبساو رتي أمة يهودا ولين أبسا هنجرو رسول صلى الله عليه وسلم نما قري كرر كها في توري مالي قري شو كرر دبم تجريتني نما دقيقة فتمو أنا تدقور إيشي سينك سبرت أمن تندو نما قري كرر تيجا نما قلقلة جرافي باي ستري نمني ندار رسولي جريتي أنكوا كأي رسول الله صلى الله عليه وسلم هردفتن قرو أبوليس كيس الإسلام ما كيس أريتن أن حمزة اللي هذا أستاذ محمد بيان أسبرا وني أنا ما نايسين إنجل مجان كن أصول نمني وريجا مه وان كان الرادبو كدن دوتاتي مجان كنا كبدا أمني هرركي مجان
aaree immooshiina tahee waan nuti isa gooneen deemaara malee islaamummaa dhiisee deemaan jiru. በጣም ያሳዘነኝ ነገር ማለከተ ቤታ ኦሶ ዱበታ ጅሩ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ጀላበር ኦሶ ጀቹ ጅሩ አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ጀ ከዚህ በላይ ምንድነው የሚያማው ሀገነረሜ ማልቱ ሲልኩ እየተናገራች ብረት ነምኒ አረብሳኒ ሃደከ አከነተ ማሊከ አከነተ ያት ጀታኒ አፋኒ ወንቱኒ ሸባት ሶ ዳጋቲ ሙጫ ከነቀባ ወላሂ ረፉፊን ደማ ጅራ ኢትዮጵያ ከስ ጅራ ግን ነቲ ዲቲ በቃ አትሊስት ነገልቹ ዲዲ ከደደ ነገልቹ ዲዲ ከሰሊት በረሴ ነገልቹ ዲዲ ሙጫ ከነዳቃቲ ቀበዳ ሙጫ ከነዳቃ ኢንቀበና ቀበዳ ከእሞ ኡስታዝ ከና ኡስታዝ ማሊ ሚቲ ነምቾና ሲባለ ከሰዳበቴቲኒ መቃ ባለ ኛቱ ከነ ጆሌን ባለለ እራዱበት ሼኩማ ኢን ቀቡሌን አርጊኔ ዑለማን ይሰለ በከ ቡፈቴን ጅሩ ነምኒ ባሌንለ በከ ቡኤ ኑሃ ሰይጀደን እንጅሩ ኑሁ ገና እቲ ገዲባኔ መቃ ብየ ከና በለሳ ጅራ እረ ገዲባሄቲኒ እንዱበዳን ባለ ከሰቲ ነምኒ ሞቱማ ከበጀ hoteela yoo seeneetiniin inni nyaata ka nyaatu taate baale keessatti namni marratame asiin dura yoo ka jiraatu taate nu haa baasu. Kanaan alatti viidiyoon inni dalagee of biraa qabu qofti itti gaafadhaan akka dhuunfaatti akka dhalattuu baaleetti amma booda mana nyaataa wayita ani seene nyaattee qammastu malee nattiin kenninii jedhe. Kun immoo yakka baaleen bishaan gaafattee aanan dhuydee deemta malee ati maaliif bulchaa biyya tokkoo kabajje jedhee namni marzii nama nyaachise asiin duran jiru. Kun maqballeessi biyya keenya irratti deemaa jirudha. An akka nama baratee takkatti inni himadha himachuufillee ta'a irraallee gadi hin bu'u. Ilaa yoomal qiyaamaa isatu kabajaa ofirraa fuudhe waan ta'eef. Sigale namni bunna beeti keessa nyaata nama olii gad oofu suni buna isaa qammasuu achi biran dhaabatu. Dhiyana isaa qammasuu achi biran dhaabatu sigale nama nagahan bulchiinsi naannaa sanii nagahan jiraata kantiibaan hin jenne kantiibaan magaalaa roobee nagahan magaalaa san keessa jiraata. Wanni inni ajandaa ganamaa galgala miidiyaa kanarratti nu wareersuuf hin jiru. Yoo waan biraatiin tapha barbaade tapha biraatiin nuufi bulchiinsa waliin dhahee waa jidduu buufatu osoo hin tahin tapha biraa taphachuu danda'a. Yoo sheekummaa taate immoo qaraasisuu danda'a. Kanaan alatti maqaa baale keessa taa'ee yeroo inni maqaa baale itti nyaatu wallaahi billahi yookaa ana yookaa isa hin dhiisu. An dubartiin hin dhiisuuf illee taa'uma boodallee. Mikniyaatum waan inni balleessaa jirutu caala. Baay'ee obseef viidiyoo hedduu irratti awwalumaa salphina kennaan gadi baheen bira tarreef nuyi dubartii akka dubartiin nu salphise anna salphise jedheetiin hin fudhadha. Bira tarreef na shoror keessaa jiranii jedhe bira tarreef marfata naa ijaaraa jedhe bira tarreef cabbaxee deebi'eetiniin ebelu cabbaxxe naan jedhan jedhe bira tarreef mootummaa Abiy Ahmad kabajamaa an yuunivarsiitii keessa dhufee na mariisisee jira na gorsee jira. Zafet wallagga dhaqee jira gondariin dhaqee jira homaa rakkoo hin qabu bulchaa biyyattiitti baga dhufe ni kabaja waan inni isa kabajeef hinaaffannutti dhagahamteetiniin nuti isa reebbannuuf hin jiru. Achi bira taree gaazixeessaan natti bilbileetiniin akkana naan jedhee jedhe OMN irraa na bilbilanii akkana naan jedhanii jedhe. Miidiyaa hawaasaa tokko maqaa balleessuun akka seera Itoophiyaatti dhoorgaadha ni gaafachiisa. ይሄ ያስጠይቀዋል ምክንያቱም አባን ይሰረት ዋን ሰንበረይሰ ሰን ኦልባሴ ረጋ ወሊን ዱበቱ ካናን አላ ፐርሰናሊ ሚዲያ ሐዋሳ ጃለኔ ጅብኔ ዋኒን ኡመት እስላማ ኡመት ኦሮሞ ፈየደጅር ፓርቲ ለማ ብየ ቶኮ ኬሰ ዮ ከጅራቱ ታት ብየቴነኒ ፈየደ ነምኒ ሲያሰ በኩ በደንብ ያቀዋል ወሪ ፓርቲ ላይ ሲያሳ harree walii tulkaa waliin cabsitu inni san keessa dhufeetiniin akkana naan jedhan jedhe sanillee bira tarreef dhufee amma booda nyaata ani nyaadhu hoteela an seenu keessatti bunaa fi dhugaatii kiyya naa qammasuu qabanii Abiy Ahmad jecha kanan jedhu waan inni biyyateena keessa taa'ee akkas jedheef ummanni baalee yoo kan gaafanne taate isinumatti warra dhugaa dhoysu kana irra dhaabbadheetiin hin dubbadha obboleessa keenya immoo akka itti hidhannu nutu beeka. Murtii arrabni isaan hattuu jedhame yoo isa islaamummaa keessaa bahe anas si waliin hate. Sigalee wallaahi anas si waliin hate. Yoo kafaluu barbaadeen kafalu yoo lubbuun tiyya bahuu barbaadeen hin baate. Laakiin arraba uummanni jedheef immoo hin bahu mucaan kun islaamummaa keessaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Alaikum salaam warahmatullahi. Ustaaz Hamzaa guutaa ka dubbadhu. Muutirran jiru waan. Ustaaz Hamzaa siitu muutirra jira. Anaan muutirra jira yaa murtii naa obsee akkasumatti filis qonaa obsee Habiibi yaadan uummata irraa fudhachuu jiran. Nama na dawwaleetiin dhufe malee rafuuf hin deemaa wata qofa dubbachuu barbaada.
tole tole ni haasofna murtii kiyya naa obsi adara wallahi دقيقة فرنة كتايم مرتي دي فماجي بليز naa obsi ندى والتيتن فهم بروفيسور ايبر دقيقة فرنة كتايم مرتي بدو بتوني سيامني مالي فين بربان بيتا وان بربان فين قبل كيف دكتور نور الدين فاجر اللي نموذج اجر وما دبچون برباد امو وان اوغا انا خيستي نمني حر نغا فتكون انديسا انا بيچا وان كان جيوان سني من قبو قبينيا خي ساممي مقا خي ساممي وان ان انتين سنا خفر سنين جچون برباد يو خوان امو ور خنا وجينين توكوته شهادات قباده وبلوما قباچو هم بربانه ان عبد السلام سر جرا باي ذا واي يرو ديرا فين دبسا توري مال فين هم بربانه شيخ هارو بيفا وجينين امنتي اوكي ciao هي مرتين بين دابدو ليس rakkoon qabu Nirran turre Hamza bahun nirran turre maaliif seete rakkina kana asuma furuun nurra jira waan ta'eef mee ammallee deebisaa bilbilaa fi wanni godina maaliif oni waan amantii hojii wal qabatu miti akkuma namaattu nama kana kabajuutu nurra jira amantii alattu tapha dhiisuudha na yoo dandee deebisi yoo dandee deebisi Hamza tole mee maal jettaati Eva Abdussalam Hai galatoomii garuu Dr. Nuruddin Faana dura jiran yoonii fi isaan dubbatan yoon eegee wayya na dura seenee asirratti hojjeta. Dubbaddu Abdussalam itti fufu. Hai hundi keessanuu galatoomaa wanti hundinuu amruma rabbiitiin namni kan walittis qabamu haddaanis faca'u amma namni akka sababaa godhee waan garaagaraatiin walitti qabamne fakkaata. Waan murtii qofa osoo hin ta'in waanuma ilma namaa hundaafuu wanti amantii hojii wal qabatu kuni silaa waan lamarraa bilisa ta'e hedduma gaarii biyya keenya kana keessatti tokko amantiin falmiif dhiyaachuu osoo dhiiste namni hanguma wal falmaa deemu wal morkachaa deemu ilmi namaa akkuma beektan amala isaa keessatti mohamuu waan jedhamu jibba waan ta'eef akka mohamneef nama biraas ammoo hudhaaf waan irra hamaatiin miidhaa waan jecha irra hamaa fayyadamaadhaa deema waan ta'eef sila amantii wal morkii kanarraa xiqqaachaa deemte inni gara biraa xiiqiidha amma fakkeenyaaf murtii guutoos dabalatee namni hedduun irra wanti irraa hasaa jiru kuni xiiqii irraa ka dhufe malee murtii guutoon jibba islaamummaatiif islaama keessaa bahuudhaaf jee kana jaajeen amanuun sababii isaan ifii xiyyaaf waan ifin islaaman taaneef mucaan kun hogguu keessaan naa barreessu murtii guutoo nama hojii wallaansoon qabini nama hojiin qabsoo keessan seenini nama hojiin xiiqii keessan seenini xiiqiin nagee heejjeeyti xiiqiin nama hojiin jiraachuu si dhorkite waan ta'eef murtii guutoo xiiqii keessan seenin jeetiin barreessee fi barruu hedduu jira naafiin hawal jijjiirra keessaan muraasni so maaliif namni tokko hogguu xiiqiidhaan deemu ifajjeesutti illee ni dhaqa akkuma argitan biyya kana keessatti namni ifajjeese hedduunsaa nama jiraachuun hin malleef ta'eetii miti. Namni keenya kan ifajjeesu jiru gulaaltan jiraachuu waan hin malleefiif miti. Akkitti jiraachuu jiru sun waan akkanii fi isa gaddisiisu isa miidhu ta'eef jecha ilmi namaa ifajjeesaa deema. Kanaaf mucaa kana dabalatee namni hogguu xiiqii keessa jiru waanuma amantii qofa miti. Sooshaal miidiyaa irraa illee osoo if qabee jeetii yaadaan. Yeroo tokko ni aarra akka namaatitti gaafa akkasitti miira akkasii keessa gallu garuu osoo if qabuu dandeenye. So amma wal falmii fi xiiqii kanaatu amantii gara kana fidaa jira sooshaal miidiyaa kanarratti wanti irra ka'umsa kanaa hunda ta'e. Akkuma beektan jidduu kana ani gaafa keenyaaf ani Harargeettiin dhaladhee warraati ilma Rudwaan Shee Maama Shee Yusufi so ani durumarraa kee ani kiristiyaana ijoollummaaniin pheenteedha. So kuni waan takka maatii xiyyaa hojii wal na dhabsiise hin qabu. Sababii amantiitiin abbaa keetii hojii wal dhabdee naan jettan namni tokko mana keenya keessaa dhufee abbaa isaatii hojii Abdusalaam guyyaa tokko amantiirra gollola naan jechuu hin danda'u. Haadha isaatii hojii wal lolee obboleeyyan isaatii hojii wal lolee naan jechuu hin danda'u. Gaafaanii fi dura amantii kana jijjiirradhus maatii xiyyaa hojii wajjumaan galaa turre obboleeyyan kiyya namni hundinuu ni beeka namoota beekamoodha. So kana keessa takka maatii xiyya sanii yoo humaaniif hin jaalladhelle gara amantiin ani tilaatti dhufeettiin fida malee maaliif amantii keessa jiran salphisee xiiqii keessa galcha. Maaliif maatii xiyya aarsa. So kanaaf ammallee kan jechuu barbaadu murtii guutoo rakkoo isaa furuu ni dandeessanii garuu osoo danda'ame akkuma nama amantii qabu kamittillee ni danda'amu osoo ta'e namni wal morkannaa amantii kanaa fi xiiqii amantii kana dhiisee amantii isaa karaan itti da'awaa nama godhu biraa yoo jiraate karuma gaarii ta'een da'awaa nama godhaa yaada gaariin akkaataa dubbannaa qajeelaadhaan godhaa osoo deeme hedduu natti tola. So amma immoo amantii kanarratti wanneen ani jechuu barbaadu keessumaa murtii guutoo wajjinis wal qabsiise
rakkoon akkas akkasii nama keenya jidduutti hogguu uumame bulchuun sirrii miti amma rakkina oolee buluutu amma osoo murtii guutoo fi sherroobeen kun karaa waliin dhufanii maal ta'an jettanii yaaddan isin wal ajjees ijoolleen kun soo lameenuu dhabna tokko ni du'aa tokko immoo manee dhaggala soo ijoollee kana lameenuu dhabna maaliif ijoollee kana lameenuu dhabuun nu feesi rakkinni gaafa nama keenya jidduutti uumamu hatattamaan furuu baruun irra dabree immoo hoggumanii fi waa'ee amantii dubbannullee maatii irraa dhalannees akka qabnu akkasuma immoo namoonni biraattis akkuma nuti amantii keenya jaallanutti amantii isaanii akka jaallatan kanaaf amantii isaanii waan jaallataniif akkuma nuti react goonutti isaanis react godhan waan ta'eef if qabaama jaalalaan kabajaan osoo jiraannee ka jiru soo gara caalu immoo amma murtii guutuu irratti xiyyeeffannee osoo isa yaada isaa hubattanii amantii caalaa nama kana akkuma namummaatti illee yaada dhugaadhaa san irratti deebistanii soo galatoomaniin dheereesse dhiifamoonji. Tole. Dr. Nuruddin itti Dr. Difam. Abshir. Wanni nani dunjur obboleessa kiyya dubbatu. Wanni nani asin murtii irratti obboleessa kiyya dubbatu. Dr. Nuruddin sagaleen sirriin jiru no sirreeti. No murtii dubbatu. Ustaz Muhammad bayan galcha Ustaz Difam wajjin anan baha Muhammad. Maiki mute. Amma as keessa ati hundi keenya obboleessa keenya akkanatti seenee kanneen dhufu. So amma ka jiru irratti xiyyeeffannee waan anaaf hin taane waan obboleessa kiyyaaf ta'u hin taane nam tokkoof waan sammuu kiyya keessa waan hin jirre tokko hoggaa ta'u rifannee dhufne isarratti haa xiyyeeffannu wanna kana akkamitti goolabnee xumurraa asirrattis yoon taane kophaa gabbaanes ka dubbisnu yoo ta'e shaamza mala akkasiisan irratti mala hagoon wanni immoo ani ju'u namoonni asii nama arrabsuudhaan digrii namna fudhatee hin jiru nama xiqqeesseedhaan namni ol ka'ee hin jiru amantaa garii obboleettiitti yarree fujattee jirti Baaburrahmaan jee haadha kee fi maal si arrabsa maqaa islaamaa ka qaban kana bakka hunda yoo deemte wallahi summa wallahi maqaa islaama qabatanii islaama kataantu nama xiqqeessaa jiran amantaa xiqqeessaa jiran kana la isinuu ni beeytanii halkaniif guyyaa Hamzaa ta'ee maleeti wallahi namni ni maraataa akkaataa namni ani bar taa'ee komantuma nama hoggaan laalu wallahi isaatu laalle moo nama biraa yoo ta'e ajjeesaa hunja namni ni laala doktor wallahi ni laala garuu beekaatiin ignore godha arrabni isaanii na laaleessuu dhabeetii miti doktor na laaleessa garuu beekan bira kuta guyya tokko biraan kuta jeete waan kana wanni si ajaa'ib wanni addunyaarra irratti namni reefu akka jetteessa fooqirraa Ameerikaa kana qufu bar bulii na godhanii na arrabsanii xiqqeessanii jee nama dhufa ajjeessan nama gabbee nama kana fixee ajjeesu namni maali namumaan maraachaan so we need to stop haa dhaabbannu kun nurraa haa dhaabbatu obboleeyyan kiyya nurraa fokkota especially amantaa islaama qabattee